وتعالى أكيني بيجي لفار رجلاته فالله نسأومي قاف بيجي لفار رجلاته من ياتي لقي أفتي إكاتي أكجلاته فدوا وصو إنتاني سوركم جرت تأي الله سبحانه وتعالى كواكي سوفي سأومي علمي ما هندمتو الله أنا كواكي سنيف ملي أكل لفار رجلاتني أكياتي لغني لفتان قوا في ساينوم نيتو الله سبحانه وتعالى وإيكنا إلى الجسي قاف دبة سورة الزاريات وقلنا شنتمي توكل كوبسا شنتمي جها الرد الله سبحانه وتعالى مالجلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلما نماتي في أمم جن جدا ملي أكا إسان أنا دوا وكسنيف ملي وام براتي في سان أم نجر أكاسمس بكي براتي أفا حسيبتم أنما خلقناكم عبثا وانتين أنيسين أمف يادو ما كسما نياتين ودني أبو ما هواني سين أمسني فكاتا نو أكاسيمتي سين فكاتي نجر وانتين أنيسين أمفي maaliif akka isin ana waaqessitanii toltoo hojjettanii hamtuu irraa fagaattanii fiidhaa jedhu. Kanaafuu siifuun ka dhufteef ahmarillee ka dhufeef ilmi namaa hundumtuu ka dhufeef nyaatee dhugee akkuma horiitti akka jiraatuuf osoo hin taane waaqa isaa waaqessuuf akka isa sodaatuuf akka hojii toltu hojjetuuf rabbiin nu fide jechuudha. Lammaffatti Allah subhaanahu wa ta'ala gaafa nu fidu kana akkasumaan nuhin finne jechuun akkamitti Allah subhaanahu wa ta'ala akka waaqessinulleen namoota nu barsiisan ergamtoota nu barsiisan nutti ergee jechuudha. As keessa Allah subhaanahu wa ta'ala suuraa 36 suuraa 16 irratti walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuulan jedha. Dhugumatti ummata hunda keessatti ergamtoota ergeen jiraa jira. Ergamtoonni Allah subhaanahu wa ta'ala erge kunoo maal jedhu? An ya'budullaha rabbiin tokkicha waaqessaa wajtaniibu xaaguuta xaa'oota yookaan wantoota waaqayyoonii tolfamaa harkaan bocattanii irraa fagaadhaa isaanii waaqessinaa jedhanii ergamtoota barsiisanii ergee jedha. Akkasumas suuraa 25ffaa suuraa 21 lakkoofsa 25 irratti maal jedha? Wamaa arsalnaa min rasuulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إرجما تكويه إرجني إرجما إرجساتي بهكسيسا أنا كوفا واقسا جرو يتكلم منير كنافو إرجم توني هندي ساني الله واقسا ميوتي ورجالي هذا وأنا الله هذا أنا جرو رافقا أجني برسيسات كنافو قديسا ميوتي وري مريتنا ميوتي وراني قديسا كنافو نتوندي كينيايو الله سبحانه وتعالى waaqessinaa jechuudha. Ergamaan hundi isaanii kana lamma fakkeenyaaf ergamaa Yesuus Kiristoos hin fudhannu. Ergamaan Yesuus Kiristoos alayhi salaam ummata isaaniitiin maal jedhee barsiisaa hin ture gaafa jennu maal jedhe? Inna Allaha rabbii wa rabbukum fa'buduuhu jedhiin. Inna Allaha rabbii wa rabbukum Allahan subhaanahu wa ta'ala uumaa kiyyaa fi uumaa keessanii fa'buduuhu ituma waaqessaa jedhee isaan yookaan Yesus Kristos saba isaa barsiisaa ture jechuudha. Muusaan illeen yaa qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimiin yaa ummata kiyya dhugumaan yoo Allahatti amantan taatan isuma qofa sodaadhaa isuma irratti hirkadhaa yoo musliimota taatanii jedha. Muusaa illee maal gochaa ture jechuudha? Allahatti amanaa isuma waaqessaa isuma sodaadhaa jedheetu barsiisaa ture jechuudha. Yesus illee akkanuma nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam illeen waanuma wal fakkaataa kana fidanii dhufan jechuudha. يا أمتك يا لا إله إلا الله جرا تفلحون هن فيتو يعني أمتي ساني برسيسا تراني كنافو إرقمتوني هندي برسي نسان برسان كنادا نوتي الله توقيتش واقسنا الله توقيتش كهنياني كهن نبني لقفر كنما هنتاني كسري هنتاني الله هندتمني كيرو هندا دنداته الله نياني الله تكاوسي الله هندله الله هندلني واقسيناچ الله نتي واقسينو سكن كيرو كان نمتو كيرو كان نما هنتا واقتو كحال لسان جيرمني كحالته كوقب كيرو هندا واقتي واقسينا ملي كيرو كان نمتو كيرو كان مون نمنتا كيرو كان نياتو كيرو كان فينچاو نو الله أنا ملين واقسين الله سر الله واقسين توكيتش دوا واقسين أجو كنافو أمانتان مسلموتا كمسلمون واقسين إسا كنادا أمانتان كنيا مون إسلام مالا أمانتان برانجرو سر في هير تيمبول ماتا كنيا قرآن دا قرآن دو كبولا إنس جيش ربيتي ربيتو كرار جماسا نبي محمد نتفيدي إرجم توتا هندساني هنجال لنا هنكبلنا نبي محمد مو إرجمات أمورا كنو في إرجماني لاجنة أمنا
gaa'umatti kana fakkaata. Ayyee Allaani uumaadha itti himniire. Uumaa ilma namaati itti himni. Ilma namaa qofa osoo hin taane uumama wanti jiru hundayyuu kan samii dachii waa hunda uume isa. Akkamitti uume ilma namaas? Ilma namaa akkaataa baay'eedhaan akkaataa afuriin akka uume Quraaniin dubbata. Akkaataa afuriin. Akkamitti? Baay'ee gaa'ela. Akkaataan tokkoffaan biyyee irraa ilma namaa uume. Akkaataan uumama isa ilma namaa inni tokkoffaan maali jennee gaafa laallu biyyee irraa nama uumuudha. Biyyee irraa eenyuun uume inneetiin gaafa laallu Addaamiin uume. Waa'ee kanallee Quraanni Allah kabajamaan gaafa dubbatu maal jedhaa suuraa sadaffaa keessatti inna mathala Ciisaa cinda Allahi kamathali Aadama khalaqahu min turaabin jedha. Aadamiin Allah subhaanahu wa ta'aalaa biyyee irraa isa uume isa argamsiisee nama isa godhee jedha. Kanaafuu Addaam akka barsiisa Islaamummaatti maa irraa uumame biyyee irraa uumame. Biyyeen sun garuu piroosesii adda addaa qaba san ammaaf hin kaafnu jechuudha. Biyyeen sun piroosesii adda addaa qaba san ammaaf hin kaafnu. Alaa kulli haal walumaa galatti jeneraalii Aadamiin Allah maa irraa uume biyyee irraa uume jechuudha. Lammaffaan eenyuun jennee gaafa laallu uumamni lammaffaan Heewaanii. Heewaanii eenyurraa uume gaafa jennu cinaacha Addaam irraa uume Heewaayin abbaa qofarraa uume jechuudha Heewaayin. Uumamni ilma namaa sadaffaan kami jennee gaafa laallu uumama anaafisiidha. Aniifati kan uumamne abbaa fi haati keenya walitti dhufuudhaan wajjin ciisuudhaan saalqunnamtii saalaa sekshuwaal intarkoorsiif raawwachuudhaan argamne jechuudha uumama sadaffaadha. Uumama sadaffaa ilma namaa. Uumamni inni arfaffaa inni eeggamaa ture maal jennee gaafa laallu dubartii qofaarraa uumuudha. Osoo fedhii foonitiin alatti jechuudha. Sun eenyunni Iyesuus Kiristoos yookaan Almasii Isaadha jechuudha. Almasii Isaan fedhii fooniitiin ala dubartii tokkitti irraa durboo Maariyaam irraa Allah subhaanahu wa ta'aalaa isa uume jechuudha. Kanaafuu uumama sadii tokkoffaan biyyee irraa Addaam, lammaffaan dhiira irraa Heewaan, sadaffaan dhiiraa fi dhalaa irraa Anaafsii, afuraffaan dhaltuu yookaan dubartii irraa Iyesuus Kiristoos. Karaa afuran kanaan ilma namaa Allah subhaanahu wa ta'aalaa uume uumaa jira jechuudha. Inni abbaa fi ilmadha moo? Maalitti? Abbaa fi ilmadha inni? Eenyu? Allah. Allaan? Abbaa fi ilmadha Allaan jedhe bar. Lakki abbaan Allahan ilmas miti abbaas miti. Ilmummaan fi abbummaan haya warraa fuudhee dhalcha. Ilma dhalcha jechuudha. Allahan garuu waan akkasirraa bilisadha. Ofirraallee hin dhalchu, fuudheellee hin dhalchu. Allah subhaanahu wa ta'aalaa saalallee hin qabu. Allahan uumaa waa hundaati inni amananti. Waaqni keessan garuu hin dhalataa hin dhalchas. Garaagarummaa guddaan qaba. Allaan eessarraa uumame erga ilmaa fi uumaa wanti nuti erga jette eessarraa uumame? Waaqni abbaa eessarraa uumame? Eessaa dhufe? Waaqni abbaa eessaa uumame? Eessaa dhufe keenya beeknu silayyuu. Annatti miira eessaa dhufe Waaqni abbaa? Si gaafa dinaalee biti kaaluma. Ishi dhaggeeffadhashi. Ammas yeroo lammaffaa moo sadaffaas sitti himaa jira. Allahan subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti Allahan waa'ee ofii gaafa dubbatu huwa al-awwal wal-aakhir wal-zaahir wal-baaxin wa huwa bikulli shay'in aliim jedha. Ani isa jalqabaatii walaysa qablahu shay'un ana dura humtuu hin jiruu jedha Allahan subhaanahu wa ta'aalaa. Ani isa xumuraatii ana duuba humtuu hin jiruu jedha. Ani isa oliitii ana olomtuu hin jiruu jedha. Ani isa garbicha ofiitti illee dhihootii walaysa duunahu shay isa irra namni garbicha yookaan immoo ilma namaatti dhihoo ta'e tokko hin jiruu jedha. Kanaafuu Allahan jalqaba hin qabu, xumura hin qabu, isaa olomtuu hin jiru, isa irra wanti dhihoo ta'e tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu Allahan jalqaba fi xumura hin qabu, uumamaa miti uumaadha. Sinichaa irra obbalitti asii dhufee achii dhufee akkas ta'e akka ta'e hin jiru. Ka dhufee akkas ta'edhamu kun uumamaadha. Haala uumamaatiin immoo uumaa ibsuu hin danda'amu. Uumaan nuti waaqessinu kun kawaa tokkollee hin fakkeeffamne kawaa hundarraa bilisa ta'ee jiraatudha. Bara baraan jiraata inni hin du'u. Huwa al-hayyu laa ilaaha illaa huwa inni
ሕያው የሆነ አምላክ ነው ከሂንዱን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ላ ተእኹዙሁ ሲነቱን ወላ ነውም ጅር አላህን ሂንዱ ኢኒ ጅራታዳ ኢሪምኒ ለይሳ ሂንቀብዱ ሂረፉ ዋን ነማ ጃኢቡ ክርስቶስ ደሩ ረፊራ ዋን ነማ ጃኢቡ ክርስቶስ ኛቴራ አላህን ኛቱ ክርስቶስ ዱጌር አላህን ዱጉ ዋቀዩ አባን ጋቤር አላህን እንጋፉ ዋቀዩ አባን ደደቤር አላህን እንደደቡ ዋቅንቲ ዋቀሲው እንደደቡ ከሳ እንደደቡ ላልቴ keenya hin dhalle keessan dhaleera keenya hin dhalle keessan dhalateera garaagarummaa guddaa jiru laal keessan akka dubartii ciniinsuun qabdeetti iyya keenya garuu waan akkanaa bilisa laalte Allahas akka kanaa waaqessina aziit keer إنما قرآن كيستي الله سبحانه وتعالى أليرا جئين دبتشون تبوها ما كتئ جتك راكودان تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى الله سبحانه وتعالى ربين المكبا ربين أليرا ربين ألتيرا جئين دبتشون راكن كئ سمين caccabdee caccabuudhaaf geessi jedha. Gaarran yookaan tulluuwwan adda addaalleen sochaanii bakka isaaniitii barbadaa'uudhaaf ka'u jedha. Watanshaqqul ardu jedha abbo. Dachiin kanneen dhodha'uudhaaf kaatii jedha. Maaliif Allahan ilma qaba jedhee dubbachuudha jechuudha. Kanaafuu Allahan ilma qaba jechuun cubbuu akka kanaatiin nama gaha. Wamaa yanbaghii lirrahmaani an yattakhidha walada. Allahan subhanahu wa ta'ala ilma godhachuun isaaf hin ta'uu jedha. Lam yalid wa lam yulad. He is not begotten or beget not begotten jechuudha. Hin dhalillee hin dhalanillee jechuudha. Alwaladam altawalladam. Beget begotten. hin dhalle hin dhalanne jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Siifu si deemee jira? Ayyee. Namoota birootiif carraa kennuu kennii fi garuu kana caalaatti barachuun barbaada. Okay, waan siin galle jira ammas gaafadhu yoo siin galle waan siin galle jiraate. Nama biraadhaaf carraa kennan dhaggeeffadhaa saniin booda siin gaafadha. Tole ayyeesh. Gaaddisaa? Abeet.